jaaladheeti miti akkatti sitti naa. Isin bar isin dubartiin jechuun. Jirtaati silaati galgala na bira dhufu. Bar ati jechuun sima jechuun bar numa uumeera. Intaan maalitti jirta? Nama janaajanutti jirtamu. Suuraaf kaasutti jirtamu. Maal hojjetaan? Aroo maal allaa kuttiin jiru an telefoona waan biraa laalutti jira maal taateeti? Waan biraa laaluu jira. Kun maal laagaa jirtu? Maal laalaa jirtu? Lakkee YouTube irratti hadiisa haaraa hima gaddifame laalaa jira nashiitaa wayii akka gadhiisa laaluu jira. Anuu gabbuusee sii fida. Hadiisa Sheemaammad Amin gabbuusee sii fida. Raayyaa barbaadu gabbuusee sii fida. Nashiidaa barbaadu gabbuusee sii fida. Hommaan ati YouTube irraa naa boos maal? Facebooka, Messenger, Imo. Si original nama karaa YouTube ati naa dhufte YouTubean janajanu naa eegate. Ay ajarsiki ati fayyaan qabdu si maal taate? Way message qaba. YouTube akkamitti akka Facebook Messenger fi kaani kaantu jira seete akkamitti nama janajana? Akka januma akkamitti jira? Waan nama janajananiin taananu internet barbaadame inni le. Internet maali barbaada? YouTube bar kayoo nashiidallee taate. Yoo diraamallee taate waan natti laatu irratti tole. Maashaallah itti komantii kennitee fi bira dabarta malee bakki itti walitti hin bilbilan bakki itti message walii barreessan maaltu jira? YouTube akkasisa. Way jaarsi yoo mumma mana kana dhiiftatuma. Bar anis jaaladheeti miti akkatti sitti naa. Isin bar isin dubartiin jechuun duyda duuba nama waraantan duyda duuba. Na dhageeffadhu. Gaafa ati duyda duuba na waraante fuuldura kiyyaan si waraannu nafu karaa Filipiinti takkittii tana amaanaa rabbi si dhabu. Amaanaa si dhabu. Gaafa ati duyda duuba na waraantan fuulduraan si waraannu kiyya nafu. Na dhageettamu. Hadaraa rabbi ufeegga. Jaarsi keessaati maal maaf na shakkite silaa ka jedhan. Mee waan naan galee waan ati jechuu barbaadde kun mee waan naan jechuu barbaadde sun dirruma bahi. Natti bedda baasee waan kanaan jechuu barbaadee waan kanaatiif shakkee ati amala kana qabdaa jeenetti. Wanni ana amaanaa sitti dhaammadhu siin galu ammas. Ani ilaali duuti duuduma duuba na waraane. Sababa natti biyya dheebar waraan maan kunuyyuu maal jechuudha. Naan galee inni maan waraan akkami yoo nama godhan nama waraana. Kana jechuun dhiira. Gaafa ati dhiirti takka ol jettee si ilaalte yoo dhiirti takka si janaajan gaaf san jaalalli ta'e tun akka baddu beeki. Yoo dhiirti si janaajan illee janaajan amaanaa sitti dhaamma. Yoo ol jettee si ilaalte illee ilaali jaalalli ta'e nafti yaaftan ta'e tun akka hin banne. Ana yeena kana akkamatti qalbiin na sodaattii na shakkaa jirti. Akkamitti shakkiti? Amaanaa rabbi sitti dhabe. Amaanaa jechaan olin itti namni waa argu malee waa tokko dhaga'u malee akkanuma nama lafaa ka'ee shakkaa nama. Ani beeku shakkeera samuun. Akkamitti shakkita? Mee maal agartee maal irraa kaayeta shakkuu eegalte? Qalbiin na shakke bakka sitti meera na waraani. Akkamitti qalbiin shakkiti waan hin jirre takka waanuma hin argi waanuma hin dhagahi waan naguma fayyatti shakkita ati fayyaa qabda. Haa tu feetu fi na shakkiteetti qalbiin tee bakka karaas. Mee akkasiin jiru ati osoo naafatti jaalallee walii taane akka feetan shakkuu dandeetti. Anaa fi eegee golfuun mana tokko keessa hin jiraanne jaarsa fi jaartii maal irraa akkanatti na shakkuu dandeetti. Angaruu sin jettee si shakkee maalidha jettee kaatee haasoftu kana osoo akka dhalaa biraa taate murka kee kana murka kana guuta malee hin dhiisu. Yeroo ammoo hundumaafuu sodaadhee osoo hin ta'in rabbii kiyya sodaafuun baditti hin seenu kanaa jettee hin cinqin. Jechuun cinqii miti argu uf cinquu miti akka ati baditti hin seenne gorsa si godhaadha laala si gorsaadha malee uf cinquu miti. Dhaabbuun bakka dalagaatti kana bilbilaa yaadani. Halloo. Eessa jirtaati silaatti galgala na bira dhufuuf na barsiisteetiin kun akka mana sirreessa seeguu jira eessa jirtaati silaatti hadha mee eessuma akka turte boodas osoo na bira hin turre dafteetiin na bira deemtee dafii kootu kaami. Maal jettan alaqa? Maal tafni sin jechuu jira baran? Hojii dirqama har'a sa'a tana booda illee deebi'uu qaba jechuudha. Eegaa dirqama dhufuu qabdaatini yoo na rafistee na bira deemte balaan hirribni na hin qabu dirqama dhufuu qabda. Har'a silaa manaan illee hojii fardiidhaan qaba hojii manallee tottolfattee na eeguutti jirti. Hojii har'aasan sila osoo jidduu baanee wayyu. Safaata akkana kana dhiisan safaata akkana kan sirraan dhaga'uutini. Ofii waan ani hin bayyine barsiisesin yoo ta'an mana raafti hirribni hin qabu. Safaata akkana irraa dhiisitee fi koo Anumatti miijaa waan dhufu se'u na haana raaftu dalagaa naqaatu hin dhufu. Har'a dhufuu baannaan naafa ati wallollee wanni ta'e nata duraanii guutuun badde. Takkiti tana beeki ofitti. Mallayni inni dabalamaa. Lakki har'a mallayni hojii mana kanarra naan caalu natti hafu wayya mallayni sun. Maal natti hafu wayya? Akkami maallaqa bar maallaqa aan kula kamii natti hafu wayya?
Damoos eegasii balantaati deemi kasaati. Indammoo bartaay mi dalaguun si faayidaadha. Arra yeroo isee humna hin qabne kana hin dalagin booda hin gabbitaa bara. Simaa akkam deemsi diggala. Maanaa jettee rakkatiin eeguma mallaqsiite balan. Dhaqi sa'aatii deemee baruu dalaga. Maal rakkina qaba? Duuba sima gatee deemam. Maal rakkoo qaba naa jettee yaadi. Dalagummaa sana eeguma damoos siite balan. Deemni dalaga maal rakkina qabu? Qaaqii dalagaa gisii maal hin dalagaa barsiisaa osoo wajjiteen baay'ee gaariidha sir. Naa rakkoon qabute deemi dalagaa bakka dalagaa deemi. Jettee? Eegama damoos siite balamu. Kalau naga buli ganama yoo dalaga irraa giseen bahe dhufaa yookiin halkan kana keessa deebuu danda'a xiqquma dalagee. Ani bulaa yookaan deebuun oolu yoo halkan keessa uuma xiqqoo dalagee yoo dalagaan tadaftee dhumattaat xiqqoo dalagee dhufa. Mamaa rakkoon qabu si bulchanillee buli yoo dalagaan takkiseef asitti illee dhufa. Dalagaa nama gaarii ajaa'ibsiiti dalagaa halkanillee na hayyamu xiqquma dalagee dhufa. Nusena. Arifte? Bas jechuun si jechuun nama naqee tokko bara haasoo ani fataasun jaatiin xiyyaa naqaan waa takka. Naqalee? Osoo akka jaatii xiyyaa si fuudhe. Si jechuun baatee aadaa baadiyyaa jechuun sun laal kagaleef haasaan waa sun kan waa takka naqaane kan bakka dalagaatti deemsu bakka dalagaatti na waamansi. Wayi si jechuun maamilummaan isaaniitti fufti siin jedha. Booddee ittuma fufti amma kan nyaatee. Hojii na eegaa tamsa. Awaan sirreesse. Si jechuun. Hadheen bulta kaadha. Hadha yaayyamsiisee jira. Yoo barbaanne sin bullaa. Yoo giseen walirraa fixanne deemuu danda'a. Maal akka deemu barbaadu. Karaa sin bula rakkoo. Galgala hadha asuma bulleetiin ifuraa deemtaa kooti baafadhe. Bar'aati jechuun sima jechuun barnuma uumeera ni oo'ita. Jaatiin jala qabbanootu. Ergasiifuu waa sina bira mul'atu baati. Karaa sin bula jedhan hayyamsiifadhee jira. Silaa bars isii dhiise simata na fuudha hin beektan. Isii warra natti fuudhe. Yoo isii dhiise warra nan dhiibne akkam godhu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akkam nagaan oltanii? Nagaa ture eessaatti bala sulta mana hin jiru. Sulta eessa kutee? Mana hin jiru eessaatti isaatana. Sulta mana hin jiru mi? Hin jiru bar sulta dalagaa deemee bara raggalu. Mana hin jiru? Eessaatti isaatana inni hin jiru bar. Hin jiru inni? Hin dhageenyeedha sagalee ta'e inni hin jiru? Sulta hin jiru bar dalagaa deemee. Inni jiran ni ta'a. Inte taare? Ta'a. Ta'a. Ni dhufaame inni? Hin dhufu bari hin galu warra. Hin dhufu? Hin dhufu hin galu. Shaayillee si jalaa finneeti sulta illee rangalu anillee rafuuf deemaati afaan gogaan biraa baata kaamma. Hai eega sulta hin jiraanne hin deeman. Sulta hin jiru jee bar. Bar eega sulta hin jiraanne anis hin deemuun jee bar. Bari dhufu inni jiru as amma mana jiru bari. Hin deemu haa dubaanis shaayii sin fadhu shaayii maalitti wal bishaan isini. Maal jechuu? Shaayii sin fadhuun jeen arraan tanaa asumaan ta'a sulta hanga dhufutti. Kophaa keessee saalee bara rafuuf hin deema bara. Edana dhufu minni? Hin dhufu an rafuuf hin deema kaa as teetta. Asumaan ta'a asillee ta'an. Mee inni gisee si bira taa'u isaan ta'a? Asumaan ta'a bakkuma ati teessitan. Asumaan ta'a mee? Laal arraa wayin si hima jeetiin dhufe. Maal laa himte? Laal gurbaan sultoo jaaniin kun. Eessa deemee bakka inni deemee beektaa? Bakka dalagaa deeme. Laal gurbaan sultoo jaaniin kan bakka inni deemu. Anillee hin beeku. Atillee hin beektu rabbumaa beeka. Garuu wanni hin beeku takkittiin takka teetiitun gurbaa sultoo jaaniin san hin malle laal nama akka fiyyaa kanaan maal. Eega wal fuutanis baatii lama baatii ugeessanisa baatii hin geenyeemi. Maal jechaa jirte san? Kan irraa beebee waanuma akka taasifatu sanaa dhaga'uu jibba addunyaa tanarraa. Waanuma akkana tanaa dhaga'uun fedhu. Ani laal dhugaa siif himaa jira. Isaan hin mallee siin jedha dhagee. Isaan hin malle. Sultamoo. Duuba san filannoo kiyya malee wayii wanni namni naaf illee naa taati. Hin gowwoomin. Laal warri keessanis
odoo atin jaalatin odoo inni sin jaalatin ifumaa walitti warri keessan lamaan walitti isin kan hin ta'u wanni kanaa kun jaalatti kanaan ta'u jaalala takka hojjoosaniin beek garuu anaa fi ati laal qajeelloon naafisii walirraa deema naafisii walirraa deemaan sin jeenu dhage hin gowwoomin laal waan anjuuna dhage guyyaa isin lamee wal fuutanii aruusa godhatan san an harkan san si gammachuu ani laal boohaatiin bule wani inni mana kana dura mana keessan kana cina galeefis guyyuma tokko akkaan si jaaladhu sitti ibseetuma qarcatteen hayaatu jeetumaan sin bira galee guyyaa tokko si fudhadhee sin baduuf sin bira ka galeef kanaafuu har'a sitti maddee jira nu asqeen yaana miyaana re yes miyaana mi ergasiifu guyyaa ati mana kana baatu geessa jirti gartee animo wajjuma baana ergasiifu asuma na eegi hayyee siide wajjibaanaan moo asumatti seegaan kootu nu yaasi ture hayyee ni yaati kootu wal fudhannee bannee cuudhaan wajjin kuni maali meeshaadha kaa meeshaa teeti meeshaa si qofa gabbaatti teetoo meeti teeti akka jechuun moo laal amma sa'aa kanatti osoo dubbii takka lama natti hin goone osoo waan takka na gaafii takka illee na gaafatu irratti jala sararee sitti hima meeshaa kana qabdu isaa ammaa kana daqiiqa takkitti sun dhaabanne yoo dubbii biraa irra barbaadde malee dafii baafadha dubbiin tun naaf hin galle maal jechuudha dhiyaawa akkas jechuun kiyyamu laal kabajaa kuntaala abba quntatti deemsaa jiran ati immoo kabajaa ta'e qunxaa bira gad kulchiistee jirti an jaartii namaati ati immoo nama ollaa kireeffatee nu bira galu tokko dhageessee ni ture manatti keessa galtus kiraa isaa maallaqa kafalu ana ati amma sa'a ammaa kanatti osoo dubbii takkaa lama goone dafii hoo meeshaan ta'e kana waami waan biraa qabda baafadha dhuguma keettisa safaata akkana eessa jirti safaata dubbii namaatti dhufanii eessa jirti yaa man mallara na din kalaasa sumaan taa ittiin deebuudhee naaf balleesse sarsuma kee kanaa usii gadi baasus naaf balleesse kalaasa sumaan na deebise si dabaluu feetaami gajjee gajjee malee gajjettee maal jechuudha isa dafii kana gabbaafadhu alarra gabbaafadhuuti wanta bishaan dhaafadhu daf ol ka'ii deema dubbumaan maatee ayyatun dubbumaan maatee akkasitti intala tiyya amma eessa jira re'in ani beeku bakka inni jiru barma deemaan kalu bakka deemu beeratti himu kalee baay'eette kalee deemee gammaan galle maali hojiin inni dalagu hojii ati hin beekne moo maali jaartii ofii akkana kophaa dhiisanii ilmoollee waliin qabdu kophaa akkanas dhiisee si biraa buluun kun maali duraanii guyyuma dalagaa halkanii sana takkaa dhageenye beetanii arma maallaqa sii daballa jedhanii kalee itti dawwalani mala maallaqa sii daballa jennaan irraa halkanillee eegalinitti fakkaata maali way jiruu ta'e way zabana amma hojii caalamoo jaarti ati akkam jirta ree coraanti ati akkam jirta ofii anumaan jedhu wayyamaa garuu amma yoo gala ittimi maalna akkamitti kophaa sheexannoo si dhaya mana keessatti akkamitti kophaa jiraata maal waan dhagaadhaan dhaguu bara waan jedhu lesh jedhee na tole waan jedhu waan amma wasi dhaga'uu qaba amma anillee ni deema narra si wayyaa asitti turarraa itti narraa hin talee hin dhufe amma inni ujuu sa'aatii inni dhufu geettee dhufutti jirantti fakkaate deema lakki lafti nan dhiite ammaan sabaritti turu inni sappe tana biran bullee naan jennee mucattiiti maal way siin mari'ate jaarsa siin hin mari'anne durumaayyuu anatu si ilaalaa ana si gurgura osoo jedhu ofii diddee jaalalli isarraa na qabee isa jetteeti ma durallee itti osoo ani beekadhu durallee wanni itti si gurgureef haa ati mana ijaarattee mana teettuu malee mana duwwaa keessa waan ka teettu taate maali anunuyyuu way manni kiyya way dhabame way mana dhabeetti si gurgure bilbilee bar bilbileetiin dhufanaan jedhe akka sa'aataan hin dhufnaa hin beeka baran kuba qabaa na barreesse bar miseejiin illee na barreesse reefullee amma dhufaa baran mantu hin deettani jettee ree mucayyooti
Yoo dhufuu dhabaatee wariin sunni bineensaan akkana jedhama. Sagalee dhagaadha amma. Dhiiradha. Har'aallee ija darbattee jirti. Nimmaa sagalee dhiirati. Kan beekadha malee. Maal muka? Amma akkamilee dalagaan sii qajeeltee akkami? Dalagaan nu qajeelteetti amma dalagaa halkanillee eegale jedhee bulu eegaleetuma akkuma fakkii wayii nu fide malee duraan akkuma jirra dalagaa nu qajeelte malee. Maal jedhu silaa? Horiin haadhatee isinillee maal eebbee? Jaartii jeetti galee osoo an jiru jaartii wajjin namni ciisaa ajjeesan. Koo kana namni dhaga'uu qaba mana harkatti du'a namni sagalee isa yoo dhaguu dullachan harkatti du'a akkam ta'a. Maali naan jetta jaartii wajjin namni ciisaa jira. Ati maal irraa akka jaartii jira maal irraa dhufte? Ani beeku jaartii wajjin namni ciisaa jira. Maaltu irraa harkate? Woi. Maaltu jessa? Maal taata? Kana baan taasa? Abbee daasini? Soddaa hootatan gammaan tanaa igidaati. Maal eegide? Wayi salphanne. Maal dhiiratu keessa jira jireenya? Habarutti dhiiraa. Bakka waa jira rifadheesaniif nama manatti argee naa rifadhe. Akka jee barri beekta. Addaan hin baafatanii. Bara dhiira biraas abbama kee naa dhiifamu.